Kana tokko barbaadu qaba. Maal abbaash? Mana bal'aa guddaan mana ga'u kana keessa qobaa koo akkamuma ta'e qaboo koo malee akkam godheen jiraadha. Eeyyee. Angoo tolbaatanii maabeen nama akkasii nu jalaa hin qabne akkasii nu dubbisuun barbaadu. Garuu dhiira jalaa callisuun kun immoo gaarii miti balaa guddaa baata. Deemsi kee immoo bareeda. Deemsa kee kanaaf kan too faashinii tokko qopheessaa jira. Maaliif asirratti hirmaatu? Kunoo namicha waajjira ibsaatu hojjetu. Sakabeedhaan isaatu ibsaan nurraa dhaamsa. Makkaamti si dhawwaa. Hin gaafanna kabaga dhufe balbala korra dhufe. Kaleessa bakkeedhaan afiddee. Har'ammoo bakkeetti na dhiistee deemta taanaan. Deemi. Anaaf rabbi jira. Anaafis waan ni jira. Akkas taanaan waan na biraa qabdu hunduma isaa fudhadhuuti deema. Kunoo akkuma argite mannichi bal'aadha. Mana guddaadha. Anis immoo mana guddaa bal'aa kana. Qeekoo waggaa meeqa kanin keessa jiraadhe kanin dhiisee deemu. Jaaladhee miti dhugaan siin jedha. Dirqii natti ta'eetu rakkoo inni mudateetu malee. Qeekoo gatee deemuullee hin barbaadu dhugaan siin jedha. Innis isaaf jedhee akkan kireessu waan beekuufi rakkoon akkasiillee uumama jedheen yaadu. Kanaaf waa tokko hin shakkinati. Shakkii keessayyuu seeniin dhugaan siin jedha. Jettee? Akka sanaan haa ta'u boru maatiin dhufu shantaanii dhufanitti gurratu. Ishoo haa ta'u rakkoon hin jiru. Hin yaadda'in waa tokko hin yaadda'in. Gara laafummaa tokko malee duukaa amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattu? Urjiin duuti daaraa taate. Kuma shantaa. Wal fuudhiin turuunis danda'uu qabdanii. Seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Har'ammoo mucaa koo dhabuu hin danda'u. Akkan si ajjeesutti meen ture. Gara laafummaa tokko malee. Kaleessa obboleessa koo. Ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii Awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni Awaash waliin baankii Awaash.
Deemi. Anaaf rabbi jira. Anaafis waan ni jira. Akkas taanaan waan na biraa qabdu hunduma isaa fudhadhuuti deemi. Urjii inni kennaa kooti. Kennaa kooti malee liqii miti. Akkasitti akka ilaaluun barbaadu. Kanaaf idaarii jaalalli kennaa miti of kennuudha maleetti. Lammata jecha akkanaa naan jedhe. Waan akkanaa naasee. Ana waati mimmaan bootu si ilaaluu hin danda'u urjii. Tole. Waan akkanaa natti hin dubbate. Mee urjii. Lammata jecha akkanaa akkan dubbate. Akka sirraa dhagee. Akka fuula kan keerraa gaddan arginu, okay? Tole. Hello. Hello Armi. Hello Kaboko. Akkamata Armi kun nagaadha miti? Xiyyaade. Anis gar maleen si yaade garbittii koo. Garuu akkana jettee immoo ofirraasiin garaan kee raafamiin ilma koo elaa barumsuma kee irratti naa jabaadhu. Armi sagaleen kee xiqqoo gadi bu'eera fayyaa keedha miti? Lakki ani fayyaa kooti Kaboko. Yoo si dhukkubaa jirate akkana hin dhoksine Armi. Kaboko dhuguman siin jedha. Waan tokko sin dhoksu siifan bilbilaanu. Addoo kee malee waan tokko dhibeenumtuu hin jiru. Dhuguman siin jedha. Ani fayyaa kooti. Yoo xinnoo ishii na dhukkube sumattan bilbila eenyuun qabaree. Armi kan koo homaa tokko sin dhiphisinii doormi keessa qofaa jiraan namiti nuun. Ijoollee baay'eetu jira. Waan tokko waa'ee kan kooti waan tokko si yaaddesiin siin. Akkamati maaloo. Qofaa kee immoo mana guddaa sana keessa qofaa taataa jedhee immoo yaaddeerayyuu. Mana bal'aasa kam jettaati immoo Kaboko. Mana keenya ka. Qofaa kee achi keessa yeroo teessu nan dhibbadhaan bare. Dhuguma elaame Kaboko. Oko Armi. Waa qarshii wayii of harkaa qabdaa moo? Qarshii maali na gaafatatan? Maal naa gochuuf? Xinnuma ishii barbaadee si erguun makoo. Harmi eessaanaa fi daanaaf qarshichaati. Eessuma kee sanarraa. Eessuma kee maqaa sanatti waliin kaasi. Namticha dooqna sanarraa fuutee amma na alattu agabuu taa'u koo naaf wayyi. Na dhageessa. Anaaf jettee immoo harka namaa akka ilaaltu hin barbaadu. Agabuus moo teenya miti addan? Haa ta'u gaa. Addaam kai siif kaane moon callisan. Bareedna hinu kabaltanii ilmoo dhiiraa irratti tarkaanfii gurguddaa fudhatanii addaam ka'eeta kuni giiftii koo nu jabeessa malee akka dhiirotaatti nu laaffisu. Naaf dabaliidha yaadni kee tole rakkoon qabu ammas waan dogoggortu yoo jiraate siifan dabala. Indaanqoon kan gad jettee mana seentuu fi dhiirana ishee futuun taane kabaja manaaf jetteeti. Kun immoo kabaji keenya immoo sodaa isinitti hin fakkaatin. Dhiironni kana booddee jaalaaf aarsaa kaffaluun hin jiru fakkaatu. Baay'ee dubbatta kan biraa lafa miidhama keessanitti himuu dandeessaa? Maaliif yeroo hundaa shamarranii dhiironni aarsaa kaffalu? Waan tokkoon sitti hima. Kun immoo akka biyyattiitti waan rakkisaa ta'eef akka biyyattiitti dhaabuudhaaf murteessineera. Fiilmii irrattuu Roomiyoon Juuleetiif jedhee inni bishaan of nyaachisee aarsaa kaffale suni kisaaraa guddaadha. Toleen jettu kaa namni numtuu akka kee arraba qofaa miti inni kaan jaalala dhugaas beeka. Atis waa'ee laphee jaalalaa soof ta'e. Duulukkuun si'a sadii nama kantu si'a sadii. Maal godha? Jaalalli keessanis feesbuukiin jalqaba immoo irra gee bilookiin xumurama. Kanaaf maaltu waliifama nama jetteetu? Feesbuukii amachuu jalqabdan immoo jettanii feesbuukiitti dabartanii. Ilaa giiftii koo waan tokko sitti immoo feesbuukiidhaan mana meeqatti ijaarame. Nuunis feesbuukiidhaan bara baay'ee nu soobdan. Ati immoo ani siifan dhiphadha. Ati immoo as garagalchiiti immoo anaaf dhiphadhu maal goona gaa? Dhiisimee dhiphuudhuma kanaanaaf hin dhiphatiin siin jedheemi. Dhugaatti garuu Armi utuun dhufee si ilaalee natti tola. Guyyaama tokkoof. Lakki. Armi qofaa keeti miti guyyaama tokko dhufeeni. Dhufeema si ilaalee si dubbisee deebi'a. Ilma koo waa tokko hin yaadda'iin. Ani fayyaa kooti siin jedhe.
Tole, booddee siin bilbilaan. Tole, tole garbicha koo. Nagaannaa buli. Siifan bilbilanuu. Ciao. Tole. Haa ta'u, haa ta'u. Adobe Photoshop safuu malee suuraa achirratti agarru lafarratti hin jiru. Isaatu balleesse malee Facebookii waan gahe tokko hin qabu. Gurbaan ana otoo wal kabajne wayya baay'ee daangaa darbaa jirta. Nuti dhiironni yaada mootaa qabannee nooraa jaalalaa ijaarra malee daangaaf jaalalaaf ijaarres hin beennus hin ijaarrus. Dhugaamoo isintu moo? Utuu jennu wanta kana qola jalaa rukutu. Jaami maaf ilaalteeti? Eenyutti agarsiisuuf akka biqila farsoo bakkeetti haftereeti. Waan tokko sitti immoo anaan kolee rakkoon qabu. Ila fooni dadhabaadha. Fooni dadhabaa waan ta'eef lubbuuwwan tokko tokko qoruu dandeessa. Kanaaf jedhee malee ankoo rakkinaan qabu. Ati mataan keeyyuu qorraaf ta'e maaliif ilaalte? Ati ni ilaaltu kunooyi. Yoon ilaalis kan gooti maaltu si galche? Maaltu kan kee godhee maaltu kan kee godhee qaamni keessan qaama keenya. Qaamni keessan qaama keenya waan ta'eef wanta asirra jiru hundumaa ilaaluuf mirga qabna nus. Harma keenya ilaaluu beektu silaa ammanni jigutti. Silaa kaampaasii kanatti harmi shamaraa yoo dhaabbate malee hin jaallattani yoo. Eenyutu akkas jedhe? Eenyutu akkas jedhe? Nuun yoomi jigaa fi dhaabbatan adda baasne nuun. Kuni diinadha, oduu diinadha, kuni shira diinadha. Kun gargar nu baasuufitu xaxamaa jira malee kana immoo adda baafannee irratti dammaquu qabna nuun. Kun malee nuun dhaabbataadha jigaadha waan jennu tokko waan addaan baase tokko iyyuu hin qabnu nuun. Uff beeknee addaan baasu jechaa jirta? Akkamitti adda baasna yoo utubduun jirtu? Utubduun immoo maali? Ishee ittiin qabsiisanii istireetii dhaaban. Ciigaa sa'uu keetii ciigaamaa wayi. Giifti bataartaa na arrabsaa jirta seera kabaji. Ati iyyuu seera kabaji na sodaatti seete? Keessa ba'aa jirta giifti. Ati immoo keessa turaa jirta. Armi keenya jinnaan nuun jaallatan jette isa immoo dhugaa isaa sitti himu. Armi keessanii fi mootummaan abbaa irra yoomiyyuu dhaabbatee naaf. Ammas dabaleensiin dhaggeeffadhu armi keessanii fi mootummaan hamaan yoomiyyuu dhaabbatee naaf. Lamaan isaanii immoo kuffisnee agarreera. Raagaa guutuu of hirkaa qabna. Intala isheessiif kuftee fangadda. Hello Wario. Eessa buutee barbaadees dhabe? Amboo deemuufanii guyyaa 3 booddeen deebi'a. Nagumaan. Gidduu kana bilbila harmeetti cufaadha. Deemeen ilaalee deebi'a jedhee. Tole. Assaayimentii maal yoo jiraate doormii maa turu gaafa dhufuun hojjedhaan. Tole. Ciao, siin bilbila gaafa na cimu. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatamu agayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni awaash waliin baankii awaash. Kuma. 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 Oh. As jirtaay. Asin jira. Akka gootu.
Fiigii dhaqeeti raafuu naa bitii kottu. Raafuu? Raafuu. Fiigi maaloo adaraa keenya akkana jalaan turre. Raafuu si hawwisiisee moo? Maaloo dafee adaraa keenya jalaan turre. Harme! 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 Eenyudha? Eenyu jedhu? Eenyu jedhu? Siiniyyuu eenyu jedhu? Maal jechuudha? Maal haasaa jirta? Maal haasaa jirti? Mana namaa keessa dhaabbattee maal haasaa jirta namaa jettii isayyuu? Mana namaa keessa dhaabbattee hin jirin. Qarshii keenyaan seen kadhannee yookiin hanni miti. Inni dhimma mataa keetiiti. Harmee eessa keessaniitu kan mana kanatti galtan nuti? Jettee waa harmee keetti na gaafachuu jalqabde? Harmee kee lafa itti beekuu hin qabu. Dhifama obboleessa koo. Hin beeku. Silaama eessatti beekta? Qe'ee keenya malee nama keenya jaallattan eessa jirti? Ija natti hin babaasin obboleessa koo. Harmee kee hin beekumsi jechaa jira. Ija natti hin babaasin mini waan biraayyuu gochuu nan danda'a. Lafa harmeen jirtu amma natti himi. Kana xiqqooma ishee qopheessaatiin kanaatti na jalaa cittee malee mummuree biddeera kaa'u. Raafuu isa kana siin jedheen. Maal miti kun raafuu miti moo? Raafuudha. Raafuu faranjii siin jedheera. Raafuu isa biyya keessaa naa bitii kottu siin jedhe malee. Ani barbaaduun isa kana geessiti deebisi. Inni sun immoo yoona kana hin jiruu jedhanii suuqii baay'eerra deemee gaafadheeraan bara. Barbaaddee naa bitteen dhuftu ati. Silayyuu amala dubartii ulfa maalitti beektati? Ani ufumaan sitti iyya malee. Isi ciiseyyuu naa wayya. Amala dubartii ulfaa eessatti beektaa? Amala dubartii ulfaa too beettee immoo barbaaddee naa bittee dhufta tureeyyuu. Dhugaa jette. Ani amala dubartii ulfaa takkaallee hin beeku bara. Eeyyee hin beeku. Amala dubartii ulfaa ani beeku. Akkam godhee dee'een nagaadhaan boqonnaadhaan mana koo keessa jiraadhaadha malee akkam godheen ajjeesa dubartii jettu hin beeku an ammas. Amma natti hin iyyiniiti. Deemiti yoo argatte sana naaf fidiitii kottu. Iyyi booddee haa ta'u. Raanfatiin garuu. Kuma mucaa isaatiin itoo qoosuu dhiisee naa wayya. Waa biraatiin qoosuun jalqaba malee mucaa isaatiin qoosuu abadan. Nattaafu. Obsa waan fixate fakkaata si'ana. Utuun beekin akkamitti mana kanatti galtaadha aman eessa keessaniitu kan mana kanatti galtan? Irra deebi'eessuma harmee kee lafa itti beekuu hin qabu. Baruus hin barbaadu. Mataa kee irraan bu'an. Iddoo harmeen jirtu amma natti himtu taanaan waan salphaatti wal gadhiisnu miti. Baay'ee keessa baata. Adaraa kee irraa deemee barbaadu. Hin cuftu lafa harmee koo keessanu natti himi. Harmee kee beekuun sin jechaa jira. Maal taate? Deemna irraati yoo barbaade. Dallaa kana gadhiisiti deemi. Akkasii? Eeyyee. Harmee koo jedhaa dhufe.
Isayyuu satar jettee mana namaa keessa seentee harmee kee beeku namaan jetti isayyuu. Dallaa kun gannaa likkisi beeyinsi jechaa jira. Maaf na geessu? Maal? Dallaa kana naa gadhiistee deemuu dandeessaa? Dallaan keessatti dhaladhee guddadhee akka salphaatti gadhiisii deeminaan jettaa tana. Keessan baanee waansa. Lafa harmeen koo jirtu hin baru taanaan anaafati waan dhageenyu moo teenyee ilaalla. Si qofa mini tokko nama mana kanatti galuun ajjeesan badduun isin baasan. Sitti meera. Nuun dandeessatee deemna irratti. Si arguun barbaada. Maal ijaan fuuneen akkasii? Dallaa keessaa naa bahi. Sa'aatii barbaadde dhuftee dallaa namaatti galtee akka waan dallaa isheetiitti dallaa koo keessaa bahi dallaa koo keessaa bahi. Harmee akkamitti akkas goota? Kunoo siif deema. Achirra kaa'i. Amma rafuun barbaada. Achi godhi. Amma rafuun barbaada. Lufii kootiif rafuun barbaada. Achi achirra kaa'i. Raafuun barbaadaa raafuu biyya keessaa naaf fideette siif fidee dhufeera. Eessi barbaada? Harmee qe'ee kee dhiisteemu. Mana kee dhiisteemu. Bilbilli ishee cufaadha. Kan eessa jedheen deemee barbaada? Ta dhugaa baay'ee dogoggorte. Maal ta'a yoo naan mari'attee ta'e? Obboleessoo, mee tasgabbaa'ime. Yeroo baay'ee sin jiraadhu. Yuunivarsiitiitti dhufee na dhukkubeenyaan yeroo muraasan qabasitti dabarsuudhaaf an dhufe. Amma dhufeetti immoo fuula anaaf haaraatii tokko iyyuu hin argine. Kanaafidha haadha kee argee beekaa argeen beekuuf kanan sin jechuu dadhabeef. Mana kana kan nuuf kireeffate immoo abbaa keenyadha. Sila akkas naan hin jettuure. Dallaa keessaa gannaa bahi ol bahi maaltu amma kana dheekkamsa amma kana fide? Wal hubachuu dadhabuu akka ta'e gaarii gootee beekta. Ani manan keessatti dhaladhee guddadhe keessa yeroon deemee deebi'ee dhufee harmee koo dhabu maala jedhu. Dhiifama guddaa. Ati erga mana kana keessa dhuftee guyyaa tokko illee dhuftee hin beektu isheen? Tasuma guyyaa tokko iyyuu nama haaraa argeen beeku. Amma kana eessa jedheen barbaada ree? Eessa jirtee deemee barbaada? Ati tasgabbaa'i. Garuu sirriitti na hubachiisu kun mana keessanii? Eeyyeeni mana keessatti dhaladhee guddadheedhaan siin jedhama. As keessatti ishee dhiisee mooraa yuunivarsiitii gaafa hin deebi'u hin jirtu. Isayyuu bilbilli ishee immoo cufaadha yeroo baay'ee deddeebi'ee yaalaa jira. Gidduu kana guyyoota sadiif ibsaan hin jiru. Kanaaf ta'a bilbilli isaanii kan cufaateef. Mee taa'een abbaa kee eegee isaanuma wajjin deemee barbaada. Akkas yoo goote gaariidha. Garuu ol seeni. Utuu waliin hubachiisinii afaan qullaan si gosi natti fakkaata. Ol seeni mee maaloo? Lakki ol seenu. Bishaanuma illee dhufe. Lakki homaa tokko iyyuu hin barbaadu. Asuma taa'een abbaa kee eegee deemee barbaadu kunuuf. Maaliif ol seentu mana keessa manii maaliif qaanofta? Inni illee mana keenya garuu maal goota harmeen keenya oo keessa jirtu. Inturaan jettee mini abbaan kee asuma taa'ee eegeen isaan gaafadha. Utuu ol seentee teessee haala jiru hundumaa nu hubachiiste natti tola ture. Iftuu maayini rakkoon jiraay? Gurbaa kana tureef dhufee kun mana keenya malee dheenaa mormaa jira. Anis as hin beeku. Waanan godhu wallaale. Harmee koo naa fidii. Yoo naa fiduu didde immoo sinaan fixanuun jedha. Oo qaboon sidhaayi. Iyyaanadha. Lafa harmeen koo jirtu beektamoo? Faazarii yeroo darbe natti himee ture. Inni hin beeka. Tole ammuma na gite. Galatoo mi gifti koo.
rafuun barbaada ka? Amma rafuun barbaada, amma rafuun barbaada. Natti ni yemmaalu rafuun barbaada. Ndagatiin garuu kana hundumaa kanan godhu garuu mucaa koof akka ta'e ndagatiin. Sii galee tokkosaan ndagatii waan gochaa jirtu. Ndagadhu amma rafuun barbaadaa beelu. Waa'ee tajaajila baankii dhalmalee hagam beektu. Abbaan koo hajjii fi umraaf yoo deemu herrega dhala hin qabne banachuun qusatee irraa fayyadamuu isaa nan beeka. Yoon dogoggoruu baadhee imaanaatiin qarshii baankii kaawwatanii yeroo barbaadanitti fudhachuu natti fakkaata. Yeroo dubbatam agayeera. Garuu tajaajila maal akka kennamu hin beeku. Namoonni meeshaa biyya alaatti ergan akka fayyadamaniif liqaan addaa dhala hin qabneen yeroo gabaabaatti akka kaffalamuuf agayeera. Tajaajilli baankii dhalmalee haala shari'aan ajajuun tajaajila garaagaraa kan itti argattan yoo ta'u dameewwan baankii awaash maratti waadiyaa herrega qusannaa amaanaa herrega socho'u labbeek waadiyaa herrega qusannaa addaa imaltoota hajii fi umraaf ta'u mudaarabahaa herrega investimentiif kuufamu muraabahaa mi'a duubeedhaan bitachuu qarda liqii yeroo gabaabaa ala ergitootaaf laatamu yoo ta'u gara keenya dhufuun fayyadamtoota tajaajila kanneenii ta'aa filannichas ni jaallattu badhaadhinni awaash waliin baankii awaash. Taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne hire kenya taka kodanne fudanne